Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattootaaf hordoftoota Ibboo YouTube bakka jirtan hundumaatti nagaan keenya inni hundaa caalaa sinaa ga'u jecha yeroo kana immoo gabaabsinee kutaa kutaadhaan iccitii qabsoo Oromoo walii wajjin ilaalla. Qabsoon Oromoo eessaa dhufee har'a akka ga'e sadarkaa kamirra ture haala kam keessa darbeetu immoo guyyaa har'aa ga'e kan jedhu walii wajjiniin kan ilaallu ta'a. Nu hordofa. Iccitii qabsoo Oromoo. Sabni Oromoo erga bara wareera mootummaa Habashaa Minilikiin cabee guyyaa tokkollee qabsoosaa addaan kutee rafee bulee hin beeku. Oromoon waggoota 78f masaraa Faasildaas keessa taa'ee kaaba Itoophiyaa akka bulchaa ture seenaatu raagaa ba'a. Mootota sana keessaa mootii bakka afaan baay'ee dimokiraatawaa akka ta'etu dubbatama. Seenaa Oromoon waggoota diillaa sana mara bulchee dhoksuuf jecha kitaaba seenaa biyyaa keenyaa keessatti zamanaa Masaafinti yookiis The Era of Press jedhamee katabameera. Mootiin Habashaa Teediroos jedhamu biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kana tokko taasisuuf gara carraaqee galuu namoota gufuunatti ta'u jedhee yaadu mana hidhaatti guuruu eegale. Isaan keessaa tokkollee mootii Shawaa kan ture Minilik mana hidhaa Maqdalaatti hidhe. Minilik ilma Saayilasiillaaseeti. Saayilasillaaseen harma hodhaa abbaa gadaa Tuulamaa kan ture Tufaa Araddootti gale. Maqaa Fixaawuraarii jedhamus moggaaseef. Walitti dhufeenya cimaas uumuudhaan akkaataa Finfinneetti qabachuu danda'an mala dha'uu eegale. Giiftii Waaqituun mootittiin Walloo gorsituu mootii Teediroos turte. Teediroos sodaa gaafan Itoophiyaa tokko taasisuu na dura dhaabbatti jedhu waan qabuuf ilma ishee Lu'uul Amadee jedhamu jalaa ajjeese. Kunis xinnaa sammuu mootittii Warqituu miidhuuf kan ta'edha. Warqituunis shira Teediroos waan barteef isarratti duuluu eegalte. Namoota inni hidhee keessaas Minilik mana hidhaatti waraana isheen baasifte. Mootii Teediroos ajjeeftee haa ta'u malee seenaa biyya keenyaa keessatti Teediroos rasaasa dhugee of ajjeese jedhanii barreessaniiru. Saayilasillaaseen hariiroo waggoota 20 booda Tufaa Araddoo summii laatee fi ajjeesuun ilma isaa Warqituun mana hidhaa Maqdalaarraa gadi lakkisteef karaa Finfinneettiin qabatu haala mijeessuu eegale. Minilikis Finfinnee qabatee qe'ee Tufaa Araddoo irratti masaraa ijaarrate. Erga Finfinneen handhuura Oromiyaa qabattee booda jalqabaa Oromoota Walloo irratti duuluudhaan cabsuu eegale. Kunis sababa cimina Oromoo Walloo beekuuf akka ta'e ifa galaadha. Minilik Finfinnee erga qabatee halkanii fi guyyaa Oromoota cabsuu irratti hojjechuu eegale. Maqaa tokkummaa Itoophiyaa jedhuun amantaa addaa fi afaaniif sirna bulchiinsa Oromoo balleessuu irratti xiyyeeffate. Waraana cimaas Oromoo irratti bane. Abbootii irraa harkaa fi qaama saalaa akkasumas haadholii irraa harmaa muruudhaan dararaa gara jabeenyummaa irratti fudhate. Kanaaf immoo callaggoo fi aanolee yommuu laphee saba Oromoo keessaa hin badu. Du'a Minilik booda ilma mootii Walloo Muhammad Ali kan ta'e Iyyaasuun aangoo qabatus shira Haayilasillaasee irratti xaxameen aangoo isaarraa kaafame. Mana hidhaatti darbatame. Haayilasillaaseenis erga aangoo qabatee booda akkuma Minilik diina Oromoo ta'e itti fufe. Egaa seenaan iccitii qabsoo Oromoo kanaan dhaabbatu. Torbee dhufu yookaan guyyootiitti aanan kutaa lammaffaa isaa isinii qabannee dhiyaanna. Ammasittu bakka jirtanitti turtii gaarii nagaan nuuf tura.
Alright guys, that's the news I shared for you today. I wish that you enjoyed my video. This is so incredible. Thank you for watching, and don't forget like and subscribe and comment and tap the bell to watch a new video. Yeah, see you in the next video. Bye bye.